I apologize if I've hurt the feelings of any Christians. It was just a reply to Dr. William Campbell's book. Brother has asked a very complicated question. The answer is very clear. Major minor religion not prohibited. Ask me a direct question, I'll be too willing to give you a reply. Is milk veg or non-veg? If this was not done, life on the earth would have ceased to exist. Then could you please prove it authentically? The word Trinity doesn't exist. If CDC baat hai, smoking is prohibited. That's final. I hope I have answered properly. It's illogical and unscientific. That does not mean Quran is wrong. There's really more to me. Yes, brother. Hello, my name is Mahesh Mehta. Hello, Magangi, Mahesh Mehta jedhama. Anamman tana namagade mujjuma jiru. Biyyota Islaamaa kodishan daawwadhee jira. Biyyoota Islaamaa hundattuu bakki salaataa kan dhiiraa fi shamarranii biyya hundattuu adda adda. Masjida Nabawii bakki salaataa kan dhiiraa fi dubartii gargari. Karbaalaa, Najaaf, Kadimeen, Saamraa bakki dhiiraa fi dubartiin itti salaattu adda adda. Haa ta'u malee yeroo hajjiitti iddoo Mina, Musdalifaa, Arafaa, Safaa fi Marwaa akkasumas yeroo kaabaa guddicha xawaafan dhiiraa fi shamarran walitti makamu. Masjida Sagraa fi Masjida Al-Aqsaa kan magaalaa Quddusitti argamuttis dhiiraa fi shamarran walitti makamu. Sababni kanaa maali? Mr. Mahesh Mehta asked a good question. Obboleessi keenya Mahesh Mehtaa gaafii gaarii gaafate. Mahesh Mehtaa yeroo dheeraa irraa kaasnee isa beekne. Gaafa IRF dhaabbate irraa kaasee isa beekne. Maasha Allah inni nama muslima hin ta'in bara 1991 yeroo dalagaa tana jalqabnu irraa kaasee nama kaaseetta keenya fudhataa ture. Kaaseetta lakkoofsaan hedduu namni fudhatesis. Akkaan yaadutti namoota muslima ta'an hedduu caalaa namni kaaseetta keenya fudhates. Gaafiin inni gaafate yeroo inni masjidota guutuu addunyaa irra jiran hedduu daawwatu bakka hedduutti iddoon dhiiraa fi dubartiin itti salaatan adda fooyamee jira. Garuu yeroo hajjii dhaqu Makkaa, Minaa, Muzdalifatti bakki dhiiraa fi dubartiin itti salaatan tokko yoo ta'u adda qoodamiinsi hin jiru. Gaafiin isaa kana. Obboleessa wanti ati hubachuu dadhabde addunyaa irratti bakka hundatti Makkaa, Minaa fi Muzdalifatti iddoon salaataa tokkuma. Haa ta'u malee haala bakka san jiru irratti hundaa'uun fakkeenyaaf yeroo gara Makkaa deemnu arkaana barbaachisaan achitti raawwachuu qabnu keessaa inni tokko xawaafa gochuudha. Yeroo xawaafa gootu san akkuma beekamu xawaafa yoo goonu Ka'abaa irra naannofna. Ka'abaan jiru tokko qofa, Ka'abaan lama hin jiru. Sababaa kanaaf namni hundi walitti makamee Ka'abaa irra naannawa. Akkuma xawaafa xumuraniin warri dhiiraa fi dubartiidhaa bakka isaaniif qophaa'e qaban Makkaa keessattuu jechuu kiyya. Garuu osoma xawaafa godhaa jiran yoo yeroon salaataa gahe dubartoonni gariin iddoo isaaniif qophaa'e san dhaqqabuu dhabuu malu. Haala kanaan yeroo dubartoonni bakka isaanii qophaa'e hin dhaqqabnetu jira jechuudha. Sababaa kanaaf yeroo garii dubartoonni dhiiratti makamanii yeroo salaatan arguun ni mala. Garuu qabatamaan yeroo gara duuba masjidichaa dhuftu bakka xawaafni ittiin godhamnetti dhiiraa fi dubartootaafis iddoon salaataa kopha kophatti qophaa'ee jira. Masjidota biroo keessatti ammoo hulaan dhiiraa fi dubartiin ittiin seenanu adda adda. Masjida Haramittis dubartootaaf bakki addaa ittiin seenan ni jira. Garuu yeroo xawaafa godhan walitti makamuun dirqama itti ta'a. Yeroo salaataa ammoo bakka isaaniif qophaa'e dhaquu qabu. Haa ta'u malee sa'aan qaban bakka isaaniif qophaa'e san waan isaan hin dhaqqabsiifneef dhiiraa fi dubartiin bakka muraasatti yoo walitti makaman arguu ni dandeenya. Haalli wal fakkaataan Minaattis ni jira. Haalli wal fakkaataan Muzdalifattis ni mudata. Minaa fi Muzdalifattuu dhiiraa fi dubartii saffaa tokko keessa dhaabbatan hin argitu. Waan bibittinnaa'anii jiraniif bakka guddaa waan ta'eef maatii ofii qabatanii waan dhufaniif akkuma Makkatti maatii ofii qabatanii dhufanitti jechuudha. Asittis maatii isaanii waliin waan dhufaniif walitti makamuu danda'an. Fakkeenyaaf lafa hektaara 40tu jira jedhi yaadi. Walakkaan dhiiraaf walakkaan shamaraaf yoo jennee qoonne haala kanaan maatiin wal bira turuu hin danda'u jechuudha. Masjidota kaawwanitti garuu masjidonni sunniin xixiqqaa waan ta'aniif karaa salphaan bakka salaataa kopha kophatti ulaa seensaa fi bahiinsaas kopha kophatti qopheessuun ni danda'ama. Maatiin ammoo alatti wal arguu danda'a. Muzdalifaa fi Arafaan lafa bal'aa hektaara hedduun lakkaa'amu waan ta'eef maatiin ammoo osoo adda hin faca'in hajjii gochuuf waan dhufeef Minaa, Muzdalifaa fi Arafaatti bakka tokko turu jechuudha. Garuu bakka sanittuu yeroo salaataa saffaa tokko keessa hin dhaabbatan bakka adda addaati. Garuu uummanni naannoo san jiru waan haalaan hedduu ta'eef waan adda qoodamanii jiran hin fakkaatu. Masjida Kheef jedhamu kan Minatti argamu osoo dhayte yookiin ammoo masjida Namraa Arafaatti argamu osoo dhayte dhiiraa fi dubartiif bakka adda addaatu jira. Akkuma masjidota kaawwanii jechuudha. Bakka bal'aa keessatti waan salaatamuuf maatiin walitti dhufuudhaaf ni rakkata. Saniin ala yeroo hunda dhiiraa fi dubartiin adda fooyamuu qabu. Adda fooyamuu qabu. Garuu kunuunsi argatan walqixa ta'uu qaba. Maaliif? Sababni isaa yoo akkas godhame hundi isaaniitu ibaadaa isaanii irratti qofa xiyyeeffachuu danda'u. Bakka san walitti makamiinsi saalaa hin jiraatu. Deebisaa siif kenne jedhee yaada obboleessa. Always men and women, they are supposed to be separate but equal facility. Why? The reason is so that they can concentrate on Allah subhanahu wa ta'ala better and there's no intermingling of sexes. Hope that answers the question, brother.
Yes, brother. Before posing my question, Gaafii kiyya dhiheessuun dura qopheessitoota sagantaa ajaa'ibaa fi guddaa kana dhiheessan galatoomfachuu barbaada. Yeroon gara gaafii kiyyaa dhufu ijoollummaa fi dargaggummaa kiyya heddumminaan musliimoota waliin waanan dabarseef walitti dhufeenya hedduu musliimoota waliin qaba. Haa ta'u malee gaafiin tokko yeroo hunda anaaf ifa hin taane. Innis hiikaa Allah yookaan Rabbiiti. Sababni isaa akka sammuu kiyyaa fi akkaataa hiikaa hiriyoota kiyyaa kan muslimaatiin naaf kennametti hiikaa musliimoonni Rabbii isaaniitiif kennan hiikaa amantiiwwan biroo kennan balaaleeffatuu fi hiikaa amantiiwwan biroo kennan fudhatuu diduu of keessaa qaba. Hayyummaa kee bu'uura cimaa waan qabuuf sirraa dhimma kanarratti faayideeffachuu barbaada. your scholarship is very profound. I would like to be benefited by it. That's a very good question, very important question. That he wants to know one thing which has been always in his mind. Obboleessi keenya gaafii gaarii fi gaafii barbaachisaa ta'e gaafate. Innis waan tokko kan yeroo dheeraaf sammuu isaa keessa ture beekuu barbaada. Akka islaamummaatti hiikkaan Allah yookiin Rabbii maali? Akkasumas hiikkaan muslimtoonni Rabbiif kennan waan hedduuf keessatti qabata. Innis hiikkaa amantiiwwan biroo faalleessuu fi waan isaan jedhan mormuu kan jedhuuf keessaa qaba jedhe. Dhugumatti islaamummaa keessatti hiikkaan nuti Rabbiif kenninu waan Rabbi ta'e himuu fi waan Rabbiin taanes himuuf keessaa qaba. Rabbi eenyu ta'uu isaa beekuudhaan cinatti waan Rabbi hin taanes beekuun barbaachisaadha. Haala kanaan namni tokko sobaan ka'ee abalu gooftaadha jedhe yoo haasawe hiikkaa san irratti hundooftee yaanni sun soba ta'uu isaa adda bayida. Gaaffii hiikkaan Allah yookiin Rabbi maali jedhuuf deebisaan quubsaan muslimni kamuu siif kennu Qur'aanarraa suuratul Ikhlaas suuraa 112 aayaa 1-4 kan jiru ta'a. Qul huwallahu ahad jedhi Rabbi tokkicha Allahu samad Rabbi irkoo nama hundaati lam yalid walam yulad hin dhalus hin dhalatus ولم يكن له كفوا أحد وانت سفقات تقول لين هنجرو كن هيك كاسر رافوري ربي كنا من قرآنك بجماعة سترجم كن بؤر أمانتيد نما نقوفتار جديو فوامك أرماتو في هيك كان برباتي سارة قام هيك كاسر أفرن كنيني قوتو نتي مسلمتون أكا قوفتات فلتشو هندين إني درا قل هو الله أحد جد ربي توكيتشا الله الصمد ربي إركو نمهن داتي لم يلد ولم يولد هندلس هندلسوس ولم يكن له كفوا أحد وانت سفقات تقول لي نجرو فكينيا تكسني كنا نموتا بقوا راشنش قوفتار جدني أمانا تجرا يروغا في ديبي تقوتي وبوليس هندو تقو نتي وري هندو إني قوفتار انجنو نانجني أنا وري هندو بقوان قوفتار جدن انجني كان أنا جدي نموني هدون بقوان راشنش قوفتار جدن جدي كنافو يوهيكا الله يوكين ربي همنو جيتشي سفال لسوس مالي فكا فيدم سيف إبسا ربي توكي جيتشون بوزيتيف يوكين كجيلا الله الصمد لم يلد ولم يولد هنتلتوس كن فالسودا يوكين فوجسودا مالي كان فيدمنا أما نما بقوان راشنش جرا مكانها قرمان جلقبا قل هو الله أحد جدي ربي توكيتشا هاي بقوان راشنش توكيتشا ilma namaa keessaa kan an gooftaadha jedhe se qofa namoota dhibbaan lakkaawaman hedduutu an gooftaadha ofiin jedhan biyya teenya indiyaa kanatti namoota kumaatamaan lakkaawaman kan gooftaadha ofiin jedhantu jira namoonni kumaatamaan lakkaawaman gooftaadha ofiin jedhanii jiran kanaafuu inni tokkoo fi tokkichaa miti hordoftoonni bagwaan garuu lakki inni nama addaati jedhan hayyee gara qormaata itti aanu haa deemnu Allahu samad rabbi ol aanaa fi hirkoo nama hundaati rashnish ol aanaa fi hirkoo nama hundaati yeroo galmee seenaa isaa dubbisnu bagwaan rashnish dhukkuba asmiitiin qabamee rakkataa ture diabetes mellitus dhukkuba sukkaaraa chronic backache dhibee duydaa yeroo dheeraaf tureen qabamee rakkataa ture yaadame gooftaan asmii diabetes mellitus chronic backache dhukkuba jedhamuun qabamee rakkataa jira jedhuun akkamitti ta'a qormaanni sadaffaa lam yalid walam yulad hin dhalus hin dhalatus akkuma nuti beeknu bagwaan rashnish mahadar badashitti dhalate abbaa fi haadhas ni qaba bara 1981tti ameerikaa dhaqe iddoowwan ameerikaa kumaan lakkaawaman keessa deddeemee jira bulchiinsa Oregon keessatti wiirtuu isaa haaraw kan rashnish puram jedhamu bane yeroon booda mootummaan ameerikaa to'annaa jala oolchee mana hidhaatti sagal rashnish mootummaan ameerikaa summii suuta nama ajjeesu naaf kenne jedhee dubbate yaadame gooftaan olaane summii suuta nama ajjeesu yeroo isaaf kennamu bara 1985tti mootummaan ameerikaa biyya keessaa saarinaan gara indiyaa deebi'ee magaalaa punaa dhaqe achittis wiirtuu isaa haaraw kan ammaan tana Osho commune jennee waamnu jalqabe arraan tana osoo Osho commune dhayxanii yeroo daawwattan bakka samaadii jedhamu iddoo eega inni du'een booda biyyeen qaama isaa gubame irraa hafe kaayame yoo dhayxan dhakaa isaa san irratti Osho bagwaan rashnish jechuudha Oshoon hin dhalannees hin duunees
garuu dachii tana gurraan dhala 11 bara 1931 irraa kaasee hanga ammajjii 19 bara 1990tti daawwate jedhamee barreeffame hin dhalanne hin duune garuu dachii tana gurraan dhala 11 bara 1931 irraa kaasee hanga ammajjii 19 bara 1990tti daawwate siidaa isaa sanirratti biyyoonni addunyaa garagaraa 21 viizaa gara biyya isaanii isa seensisu isaaf kennuu diduu isaanii barreessuu irraanfatanii jiran yaadame rabbiin ol aane gara dachii tanaa dhufe biyyoota garagaraa daawwachuudhaaf viizaan isa barbaachisa jechuun maal jechuudha qormaanni xumuraa walam yakun lahu kufuwan ahad wanti hubachuu qabnu qaama tokko waan dachii tanarra jiru waliin wal bira qabnaan wanti sun gooftaadha jechuun rakkisaadha walam yakun lahu kufuwan ahad akkuma beeknu baqwaan rashnish areeda adii qaba akkuma ilma nama kaawwanii ija lama funyaan tokko afaan tokko harka lama qaba qaama dachii tanarra jiru waan biraa walii wal fakkaataa taanaan wanti sun gooftaa miti walam yakun lahu kufuwan ahad fakkeenyaaf namni tokko rabbiin ol aane dachaa kumaan Arnold Schwarzenegger caala osoo jedhee maqaa Arnold Schwarzenegger dhagahuun ooltan namni kun maqaa nama jabaa dachii tanaa jedhamuun beekama Mr. Universe nama dachii tanarra jiru keessaa nama jabaa jedhamee beekama qaama tokko waan dachii tanarra jiru waliin wal fakkeessinaan Arnold Schwarzenegger ta'e Dara Singh ta'e King Kong harka kumaan caalee harka miliyoonaan caalee waan tokko waan dachii tanarra jiru wal fakkeessitee wal bira qabnaan wanti sun gooftaa miti walam yakun lahu kufuwan ahad obboleessa kun gabaabinaan hubannoo nuti waa'ee rabbii olaanee itti qabnuudha. So this brother is in short the concept of Almighty God. As far as the second part of the question is concerned, that why does